Kaargoon akkamiin ergamaa qaranni biyya keessatti maal fakkaataa dhufuudhaaf ji'a tokkotu na afee maal gochuun qaba maal akkamitti baafattee naan jette obboleettiin takka gaaffii na gaafatte koomentii jalatti ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u obboloota koo qaalii alas keessas warri jirtanii nagaa caalu isiniif haa ta'u seena keessan like subscribe gochuu hin dagatinaa sinin jedha obboleettiin kun akkas jettee gaaffii na gaafatte seenaa kaargoon maalitti qaraxa qabaa yookiin immoo akkamiinaan jettee obboleetti koo qaalii ijoollee kaargoon baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kanachi kaffalurraa kana sitti isaan si deddeebisan. Kana sitti ati sa'aatii kee achitti dhaabbachaa ooltu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Ani guyyaa ani sanuu ani bakka booletti dhiyoo ta'ee jechuun magaalaa Finfinnee keessa xiqqumman deema garuu jechuudha. Warroonni fagoorra dhufan, warroonni magaalaa garagaraarra dhufan, warroonni godina garagaraarra dhufan ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Na kaargoo baasuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Tokkoon meeshaa keetii gadi baasaniitu akkasitti firfirsanii ilaalu jechuudha. Tokkoon waan ati qabdu waan haaraa ta'e hundarratti qaraxxa. Qaraxni isaa immoo bakka 100 deemta, bakka 100tti baasta jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni bittanii harkaa qabdanii warroonni ganaa itti yaaddan immoo otoo akka kootitti meeshaadhuma biyya keessan keessa bitattanii baay'ee tokko namatti tola dhugaa waaqa maaliif uffatuma bakka akkas kanuma uffachuudha isuma kana jennee birrii hedduutu ba'a jechuudha. Kanachi kaffallu kana sitti kaffallu yoo maqaa keessaniin ofii keessanii baafattan amma tokko bareeda jedhee yaada. Kanaafiyyuu obboloota koo qaalii kaargoon biyya keessatti deddeebisaa ulfaataa sa'aatiin sirratti dhumaa konneeshiniin hin jiru siin jedhu bakka waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf gidduu sanatti keessattuu ati biyyi kee fagoodhaa bakka fagoo irratti boqottee dhuftaa yookiin immoo biyya biraarra dhufta taanaan waciin jidduu sanatti ati hoteelatti baastu yookiin nyaatatti baastu yookiin mana shaayii tokkotti baastu kanachi ittiin bittee kanachi itti kaffaltee kanasitti ittiin fudhatturraa harka 100 dabalaa jechuudha. Kanaafiyyuu otoo isinii danda'ame obboloonni koo manu biyyuma keessan keessa birrii keessa lafa fudhattanii warroonni itti qophooftanii hin jirre warroonni ganaarra jirtan itti qophooftanii fudhattaniin asii bitattaniin dhaamsa seenatii biyya keenya keessatti wantoota babbareedatu jira. Kanatti aansee obboleetti koo ati huccuun keessa taanaan qabeenyi keessi harka jira barmeera guuttee jirta dhufuudhaaf immoo ji'a tokko si hafe waan ta'eef maqaa keetiin otoo ergattee baay'ee bareeda jechuudha. Maqaa keetiin otoo ergattee maqaa keetiin otoo ta'e baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kanaafiyyuu kaargoo kee maqaa keetiin ergadhu gaafa dhuftee ati ofii keetiin baafattaa jechuudha. Akkasitti amma tokko xiqqoo bareeda jedhee yaada. Kanaafiyyuu obboloota koo gaariif qaalii kaargoon biyya keessatti akkas fakkaata. Kanachi kaffalu, kanasitti kaffalu, sa'aatiin jidduutti gubatu, kan nu deddeebisan siistemni hin jiru siin jedha, achitti kaffali siin jedha, kana kaffali siin jedha, kan mana baankii siin jedha, kan maalii siin jedha. Yeroo dhaqxee ilaaltu yaan damoosni ji'a tokko kanachitti fudhattee dhuftu siin ga'u jechuudha. Kaargoodhumaafiyyuu nyaanni kee hin jira keessattuu biyyoota fagoorra dhuftu taanaan baay'ee tokko ulfaata deebitanii kaargoo baafachuun jechuudha. Kanaafiyyuu amma tokko isiniif danda'ame maqaa keessaniin warri dhufuudhaaf karoora irra jirtan maqaa keessaniin ergadha. Warroonni immoo ganaa meeshaadhuma hin binne ta'e biyya keessan keessatti maallaqa ergaatii meeshaa barbaadde sana suura kaasatii maatii keessanitti ergaatii suura sana achuma otoo teessanii maallaqa sanaan asitti namni isinii bitee isiniif haa kaa'u jechuudha. Akkas wayya malee achii bittanii asittis ganaa qaraxa kaffaltu achittis keessatti iyyuu maashinoonni nikkii maashinii kan qabu baay'ee tokko sammuu sirkutaa jechuudha. Uffata iyyuu akkasitti addaan baasanii ishii ilaalu jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo qaaliif gaarii warroonni biyya ormaa keessa jirtanii gara biyya keessanitti deebi'uu barbaadan otoo warroonni qophiirra hin jirre warroonni ganaa meeshaa adda addaa wantoota adda addaa bituudhaaf karoorarra jirtan otoo waan sana ofintinii jettanii baay'ee tokko bareeda otoo biyyuma keessa yoo gaafa dhuftani isinitti kan cimu ta'e nama yoo qabaattan namaan bitattanii waan sana lafa godhattanii asuma birrii hergitanii meeshaa akkanaan barbaada jettanii meeshaa sana isinii bitanii lafa isinii godhanii maatiin isinitti siqtan haati abbaan yookiin immoo obbolaan keessan yookiin akkuma namatti siqtaniitti waan sana bitattanii otoo lafa godhattanii dhaamsa seenati. Kanaafiyyuu obboloota koo qaalii akkasii malee biyya keessatti baay'ee tokko ulfaata kaargoo baasuun jechuudha. Kanachi kaffaltee as ergitu ta'ee kanasi asitti qaraxa jedhanii sirraa fuudhan ta'e kan sa'aatiin kee jidduutti gubatu ta'e kan achitti afaan si xoromoshu ta'e walitti dhufee waan baay'eedha jechuudha. Kanaafiyyuu hordoftoonni seenaa ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan
kanarratti otoo xiqqooshii of kusattanii baay'ee gaariidha. Kaargoo biyya keessatti meeshaa babbareedatu jira. Dhugaa waqaan dhufee durarrayyuu hamma dhufee yeroo biyya keenya keessa laalu bakka baay'ee tokko isuma achitti nuti ilaallu isuma mana madaamitti ilaalaa wallutu as jira waan ta'eef maallaqa keessan otoo achi teessanii as ergitanii meeshaa barbaaddan suura kaastanii nama isinitti dhiyaatu nama birrii keessan isin jalaa hin nyaanne yoo qabaattan otoo bitattanii lafa godhattanii bareeda achi baattanii kan ba'aansa si godhu kan buusuunsaa si godhu kan gatiin tiraanispoortii si godhu kan kaargoon achiin qaraxa si godhu kan sa'aatiin kee jidduutti si gubu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa waqa baay'ee tokko ulfaata. Kanaafiyyuu kaargoo otoo herguu baattanii baay'ee natti tolaani. Intini biyya namaa sana otoo as herguu baattanii asuma dhuftanii bitattanii yookiin immoo otuma achi teessanii waan kana fayyadamtanii bareeda jedhee yaada. Raafuu koos laalaa viidiyoo kanas warroonni dhaggeeffatan immoo hiriyoota keessaniifis qoodaa seena keessan immoo like subscribe gochaa waliin viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Kanatti aansee immoo obboleettiin takka maali seenaa biyya galtee shiroomaa nyaattee boolee geesse shiroo nyaattee jettee gaaffii koomentii naa barreessite. Ani kanan nyaachuu dhufeeyyuu shiroodha waan biraa otoo hin taane shiroodha. Maaliif lukkuun achitti na salachaatee jirti hanqaaquun achitti na salacha'ee jira. Warroonni hin arganne garuu ni jirtu. Garuu wantoonni akkanaa na salacha'anii jiru waan ta'eef ani kanin dhufee shiroo nyaachuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu kanattan shiroo fayyadamee boolee keessatti jechuudha. Tagabiinoon shittaan sana turgoofnan fooliin sana turgoofnan achumaan fayyadamee garuu kanan biyya kootti dhufeeyyuu shiroo nyaachuudhaaf fresh waan ta'e tokko nyaachuudhaaf malee lukkuu yoo ta'e foon yoo ta'e ani biyya sanatti nyaadhu waan ta'eef asittis immoo dhufnaan omaanatti hin jenne. Kanaafiyyuu hordoftoonni seenaa akkasiin qabadhaa. Shiroonni somaa biyya keenya waan biyya keetii waan barbaadde nyaatte waan si godda'uun qabu waan si fayyadu malee jechuudha. Viitaaminiidha freshidha waan ta'eef jechuudha. Akkasiin fudhadhaa. Kanan isiniin jedhaa obboloota koo qaalii goommannis kana fakkaata. Goommana keessanis laalaa seenaa keessanis laalaa. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti oolman keessan oolma bareeda isiniif haa ta'u isiniin jaalladha isiniin kabaja. Akkanumatti akkuma hojjechaa jirtan dhufee isinitti odeessaa jira. Of babbareechuu of dhiquu of kukkuuluu minaamin leela gizee ihoonaan isin laayikii godhaa. Ani isinitti odeessu kooniisu oolman keessan oolma bareeda haa ta'u. Ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan immoo qunxuxxi jedhaati maallaqaa fi manni keessan as keessa godhadhaati. Jabaadhatii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 hojjedhaati ija keessan gara biyya keessaniitti yemin sarraatanyaa no. Kanaafiyyuu sarraatanyaa biyya namaa ta'uurra galtanii biyya keessan keessatti xinkirri jettanii waan tokko gad dhaabbattanii jabaattanii hojjettanii nama ta'uun nurraa heeggamaa jechuudha. Gizee hunda sarraatanyaa, gizee hunda bashkaaraa, gizee hunda kaddaama, gizee hunda maali ta'uurraa hojjennee ila qabadhaa maallaqa keessan. Yemin salbaajii, yemin uffataa, yemin birrii keessan ji'aan argattan as keessa godhadhaa. As keessa godhadhaa si fayyaddi. Akkasiin isiniin jedha viidiyoo biraatii walitti deebina. Ani seenaadha. Seenaa keessan like subscribe gochuun dagatinaa. Oolma gaarii qabaadhaa. Oola bulaa diiban.